Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleka hordoftoota eeruu miidiyaa guyyaa har'aa keessummaa jabaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Keessummaan kennalleen hoogganaa waliigalaa jamaa muslimaa torban didaa Abdul Hakiim namoo kunoo iddoo istiidiyoo keenyatti nuuf dhiyaatanii jiranii hanga xumura qophii keenyatti isinii mootu nu hordofuu irraanfatinaa nu waliin faana turaa isinii jecha hanga sanii mootu video keenna like, share, subscribe akkasuma mootu yaadota jiran komentii nu barreessuu irraanfatinaa isinii jecha toleka keessummaa keenya guyyaadhaa Abdul Hakiim namoo yeroo keessan guddanii gara istiidiyoo keenyatti nu dhufuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isinii jecha hordoftoota keenyan salaama jedhaanii gara sagantaa keenya seenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleka hordoftoota keenya sagantaa keenya itti dhufaatii jirra. Meeqa isin amiira jamaa muslimaa torban diidaa waliigalaati. Mee hojiilee jamaa muslimaa torban diidaa hojjetaa jiran hojii gurguddaa hojjetaatiin jiranii akkasuma hojiin jamaa muslimaatti adeemaatiin jiran gama daawwatiin gama darsiitiin gama ijaarumsaatiin akkasuma mootu gama hawaasaa muslimaa kana sirriitti maalummaa diinaa kan akka isaan hubatanii diinii kana misoomsanii fi sochii gurguddaa jiraatan kun kallattii baay'inaan kallattii sooshaal miidiyaatiin yeroo hedduu faffaca'aa adeemaatiin jira. Akkasuma mootu qaamanis namoonni hedduu irratti taataniitiin waan kan hedduu bal'inaan dubbatamaatiin jira. San keessaa jamaa muslimaa torban diidaa gama daawwaa diriirsuutiin sadarkaa akkamitti irra jira gama daawwaa kanaan mootu hojiileen hojjetamaatiin jiru maal fakkaata? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gaaffii gaariidha. Jamaa muslimaa torban diidaa wantoota gurguddoo shan irratti akka hojjetu beekamaadha. San keessaa tokko daawwaadha. Waamicha karaa islaamaa irratti godhamu jechaadha. Gorsa islaamaati. Inni isa karaa kallattii sanii keessatti hojiiwwan barbaadaadha kan hojjetamaa jiru. San keessaa waamichi daawwaan sagantaaleen daawwaa dameewwan jamaichi qabuu fi akkasumas bakkoota adda addaatitti sagantaa daawwaatu irratti hojii hojjetaa jira. Summaan karaalee lama sadiin kan hojjetamaa jiru. Tokkoffaan sagantaa daawwaa kana isuma torban yookaan guyyoota 15 yookaan ji'aan dhaabbiidhaan qopheessuudha maaliiwwan jiru. Sadarkaa jamaatti toolee sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti sadarkaa masjidaatti bakkoota 80-90 bakkoota tokko keessatti qopheessaatti kan jiru. Inni kun bifuma normaal ta'een itti fufaatii kan inni jiru. Inni biraa bakkoota daawwaan haphina itti qaban godinaaleewwan adda addaa keessatti socho'ee gareewwan daa'ii ijaaree gareewwan sanii haala sochoosuu irratti itti dhufaatii jirra. Mee gama daawwaa kanaan immoo hawaasni muslimaa kun yeroo ammaa kanatti gama daawwaa didiriirsuutiin maal fakkaata? Hawaasa islaamaa kanaaf immoo yeroo ammaa kanatti daawwaa akkamitti barbaachisa? Gaaffii gaariidha. Hawaasni muslimaa daawwaadhaaf maal fakkaata? Maaltu barbaachisa gaaffii jedhuu fi ijoollee bakkuma kana jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana gama daawwaatiin haalli hawaasa muslimaa keessa jiru hedduu yaachisaadha. Haalli ka daawwaa dhageeffatu keessa jirullee yaachisaadha. Haalli kamti daawwaa godhu keessa jirullee yaachisaadha. Akkamitti? Daawwaa yeroo ammaa babal'atee hin himamu. Masjida hundatti hin himamu. Bakkoota hundatti ni himamu. Warri daawwaa himu daa'ii jechaadha. Lallabdoonni daawwaan babal'atee namni waa hundaan daawwaa dhagahe jedheetuma daawwaa uma xiqqoo godhaatiin jira. Sirriitti gadi bu'ee istiraakchar ta'ee daawwaa gochaa jiru. Yoo godhellee takkuma alaa masjiiduma tokko godhaa jira. Maal namni dhagahe waan jedhu kanaan gaflaa keessa seenee jira takka. Warri daawwaa dhageeffatullee homaa daawwaan ammaa iyyuu gahe jechuudhaani akkuma tokko haala jiruun agartanii gabbuusu tokko jira. Gidduu kanatti immoo shayxaanaa fi nafsiyaan bakka qabateera. Waan kana haala kana daawwaan hin jira zabana itti jedhame keessatti zamanni akka zabana kanaa immoo daawwaan itti hidhatee jiru. Ma'anaawiyyan jechuun
loojikaalii gadi qabnu kan laalu taatee jira. Haala akkanaa kan haala yaaddessaadha keessa kan jiru kanaaf itti cimanii hojjechuu. Da'aan bakka hundaa amma waan ati gaafatu san keessatti wanti kiliir ta'ee ifuun isa jiraatu da'awaan ni godhama. Qaamni daawaa dhaggeeffatus hin jira hunduu bal'ata jedheetuma akkuma hin jira waan bal'ate tokkotti laalutu jira malee qaqqabanii faayidaa irratti bu'aa buusuu irratti bu'aa argamsiisuu irratti da'awaan bu'aa gahaa buusaa jiru warri godhullee bifa istiraakchar ta'een bifa qindaa'aan godhaan jiru akkana keessa jira jechuudha. Gama daawwatiin akka hawaasa musliimaatitti kana fakkaata. Mee hanqinoota akka jiru kana mootu fooyyessuudhaaf akka hawaasa islaamaatitti maaltu barbaachisaa isin immootu akka jamaa musliimaa torban diidaa yeroo ammaa kanatti lafa qabsiiftanii oofaa jirtan kanaaf immootu waan kana san caalaa fooyyessuudhaaf fooyyessitanii wanni isin hojjetaa jirtan maaltu jira maalidha jirtan immoo waan kana mootu akkamii fooyyessuudhaaf wanni isin karoorsitan maaltu fakkaata wanti mootu isin qabatamaa waan kana jirran hojjettan maaltu jira. Haala daawwaa amma keessa jiru kana fooyyessuudhaaf maaltu barbaachisaa waan jedhuuf furmaanni isaa waa lama sadii qofa. Tokko daawwaan keenya qorannoo irratti yoo hundaa'e qofa. Daawwaa goonaa kara keetitti wal waamuu fi hamturraa wal dhootuu quraana waan himneef ajrii argannaa qofa osoo hin taane dura hanqinni hawaasni musliimaa qabu piirii adda buusa. Daa'in keenya daawwaa qorannoo irratti hundaa'e gochuutu isaan irra jiraatan qofa dura hin jiru. Daawwaan qorannoo irratti hin jiru. Daawwaan qorannoo irratti deemaa jiraachuu dhabu maraan miti qabaa duriitii ilaalamee irra guddaa dhabuu maalirraa argata? Daawwaan keenya mata duree dhabu bakka hundatti ila yoo laata barnaamij waan jedhamu jira. Mata duree qabaachuu tokko. Daawwaan mata duree dhabuu jechuun mata duree daa'in tokko yoo osoo mata duree baay'een isaa rakkoo mata duree sanii hin qopheeffatin fakkeenyaaf waan tokko irraa nama gorsuudhaaf hanqina wayii adda baasuu qabu. Dursa daawwaan keenya qorannoo irratti hundaa'uu qaba yoo jennu hanqinni hawaasa musliimaa dubartoonni musliimaa hanqina akkamii qaban shabaabni musliimaa hanqina akkamii qaba haawwanni akkamii qaba maaltu rakkoo ta'e jettee eega edda baaftee isa kanaan tartiibaan deemu tokkoffaan qorannoo irratti hundaa'u lammaffaan daa'in leenjii argatu. Akkuma hayyoonni keenya gurguddaan ulamaan nama kaasaa jiran gaammatni isaatiinis wal qabate daa'in leenjuu isa irra jiraata. Daa'in akkuma ustaadni keenya ustaas Kaamil Shamsuu dhiyeenya kana dubbatan daa'in biyya kanatti ufuma hundoonni ofiitiin ka'ee yaadamaan daa'ii ta'e malee qaamni durirraa daa'ii taata jedhee isa leenjisee jiru. Kanaaf daa'in leenjuu qaba. Carraa jiru fayyadamee qorannoo irratti hundaa'uu qaba. Akka qorannoo san irratti hundaa'in immoo daa'in leenjuu isa irra jiraata. Hundi isaa daa'in yoo leenjii. Sadaffaa asumarratti gama daa'in leenjuu qaba jedhu kanarratti as dhiheenuma kana ka hoogganaa walii gala jamaa musliimaa torban diidaa gaafatamaan karoora fi hordoffii miswaan yeroo dabree gara aanaa seerutii fi balee irratti daa'ilee keenya kan achi keessa jiranii fi walitti qabanii leenjii kennaa fi turree waan jedhu kallattii sooshaal miidiyaa jaamicha kanaati irratti odeeffannoon akkasii deemaneetiin hin jira. Wanni sun immoo maal fakkaata? Waan san irraa immoo bu'aan argame maal fakkaata? Osoo itti deeme immoo maal fakkaata? Waan jedhu sun immoo osoo xiqqoo si baasee deemuun ibsitanii gaarii. Baay'ee egzaampil akka Neetii damee seerutti leenjiin godhaa turre suni hooma kan deebisuudhaaf dursa jamaa erga diriirsinee sagantaa daawwaa bu'aa qabeessa ta'e gochuudhaaf daa'ii leenjisuu qabna. Daa'iin hamma tokko leenjii simpil ta'edha malee leenjii guutuu miti. Haga tokko walgahii bifuma walgahii bifuma hubannootiin waliin ga'amee achirraa immoo rakkoon hawaasaa baadiyyaa irratti magaalaa irratti maaltu jira jedhamee haga tokko leenjiin kennamee isa irra jijjiirama guddaa dhufe. Jijjiirama bareedaa dhufe dammaqiinsa hawaasaa jijjiirama qabaa rakkoo qabatama hawaasaa irratti daa'im bara cal jedheetuma ufumaamatiin wanta ol ka'ee ofirraa geessuu osoo hin taane rakkoo hawaasaa irratti taa'ee beekta humni qisaasa daa'ii jechuun humna riisoorsi humni kan qisaasa humna godhe daa'ii fakkeenyaaf nama 30-40 leenjifne aanaa san keessatti yeroo bobbaafnu humni osoo hin qisaasin kanammoo garuma gara ammasii garaagaraa irratti qabu rakkoo tokko irratti xiyyeeffatee hawaasaaf gochuu irratti argama waan san furuudhaaf baay'eetti deemame mootummaa osoo sanirra leenjii kennan bareedadha. Haaluma amma jennu kan leenjii daa'ii gochuu fi tartiiba gochuu furuuf ture waan isu. Hayyee sa'aatiin kennalleen adeemaatiin ni jira. Sa'aatii gabaabaa kanatti fayyadamnee mee immoo akka waliigalaatti akka hawaasa islaamaatti
daa'in maal ta'uu qaba karoora mootu akkamitti leenjuu qaba gabaabsati. Isin amma yeroo darbe aanaa lamarratti daa'ila achi keessa jiruu fi leenjii guyyoota 2-3 kennitanii turtanii leenjii sanirraa mootu akka waliigalaatiitti akka jaa'umsuma torban diidaatitti bara kanaa fi muhaadaraan gandoota 90 iddoo 90 irratti gandoota irratti godhamuudhaaf karoorfatanii akkasuma mootu irra caalaan raawwatameetiin jira. Yeroo odeeffannoo tokko argaatiin hin jirru leenjii guyyaa saniitirraa keessattuu gara badee akkasuma gara seeruu gammoojjii keessa warroon guyyaa san leenjii iddoo kanarra faca'ee hojii guddaa buusaatiin jiraachuu kan dhagahaatiin hin jirra. Karoora kanaan immoo osoo deemee hagam bu'aa hin qabaa jettanii yaaddan isin akka waliigalaatti. Karoora leenjiitiin yoo deeme bu'aa cimaa qaba. Bu'aan isumarratti hundaa'e ammallee taanaan wanti walii dhaabnuu fi wanti akka hawaasa musliimaatittis godhamuun isarra jiraatu yoo jiraate tokkoffaa riskichaan hojjetamuu qaba waan kana qorannoon akka biyyoolessaatti gaafa irratti qorannoon godhamu isarra jiraate ganaan deebisaan jecha qorannoon godhame hanqinni adda bahuu qaba ciminni adda bahuu qaba opportunity natiitu kan jennu danqaa fi carraalee qabu adda bahuu qaba fakkeenyaaf da'awaan hanqina maal rakkoo hawaasatti fidema ofii daawaan taasifamaa jira ofii namni jijjiiramaa jiru maal wanni kun hanqina jiraa jechuudha ofii daawaan biifamaa summillee wajjin yoo baay'ate dhibee yoo baay'ate wanni sanatti daawaa san kan kenna qabaa jechuudha kanaaf qorannoo irratti hundaa'uu qaba adda bahuu qaba carraaleen qabnu maali danqaan jira maali fakkeenyaaf daawaan naannawa haqqii godinoota akka Booranaa Gujii godinoota akkanaati godina Arsii Baalee keessa daawaan godhamuuyyuu qorannoo irratti hundaa'uu qaba. Kanaaf walumaa gala daawwan keenya jalqaba qorannoo irratti hundaa'uudha. Lammaffaa riisarchiin deeggaramu isa kana qorannoo irratti hundaa'u lammaffaa daa'imman keenya leenji'uudha. Inni sadaffaa hawaasni ijaaramee bifa istiraakchar ta'een akkanumaan dhaqanii volkaanee gochuu osoo hin taane bifa taasifama qabu yoo godhame wanni sadii kun yoo guutame daawwan keenya milkaa'aa jedhe tabdii qabdi rabbiiti inshaallah. Inshaallah milkaa'aa sa'aatiin keenyallee daangessaatiin hin jira. Tole ka hordoftoota keenyaa kan isin hordofaatiin turtanii sagantaa gaaffii deebii jamaa musliimaa torban diidaa itti gaafatamaa amantii nama waliin turre inshaallah sagantaa keenya kan asirraa hafe hedduutu jira kutaa lamaffaa walitti deemnaa kutaa tokkoffaa asumarratti xumurra hanga kutaa lamaffaa walitti deemnutti turtii gaarii isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.